Bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi magaalaa Shaggar marii hawaasaa mata duree sabdaneessummaan keenya walta'iinsaa fi nageenya keenyaaf jedhuun sagantaa hubannoo fi muuxannoo waliif qooduu gaggeessaniiru. Marii kanarrattis aangaa'ota olaanoo bulchiinsa magaalota lameenii dabalatee jaarsolii biyyaa, abbootii gadaa, haadholii siinqee, abbootii amantaa, qaamolee nageenyaa fi kutaaleen hawaasaa garaagaraa hirmaataniiru. Kutaalee magaalaa Finfinnee 8 magaalaa Shaggar daangessan waloon marii hawaasaa waliin gaggeessan irratti argamuun haasaa kan taasisan hooggantuun biiroo bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee aadde Liidiyaa Girmaa nagaa waaraa itti fufsiisuu fi yakkoota waliin ittisuu irratti qindoominaan hojii hojjetameen bu'aan gurguddaa argamuu himaniiru. የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና የሸገር ከተማ ሰላም ዘላቂ ለማድረግም Bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi magaalaa Shaggar nageenya waaraa itti fufsiisuuf karoora waloon baafachuun waliin mari'achuu fi waliin qajeelchuun bu'aa hedduun galmaa'aniiru. Waloon hojjechuu keenyan fedhiin shororkeessitootaa akka fashalaa'u ta'eera. Yakkoota daangaa ce'anis waliin ittisuu dandeenyeerra. Walitti dhufeenyi hawaasaa yeroo kamiyyuu caalaa cimeera. Kutaalee magaalaa 8 ollaa ta'an qaamolee nageenyaa fi kutaalee hawaasaa 7,100 waliin marii taasisuuf karoorfannee qaamolee 7,485 karoora ol konfiraansii nageenyaan mariisisuun danda'ameera. Guyyaa har'aas konfiraansii kutaalee hawaasaa garaagaraa 2,200 magaalota lamaan irraa hirmaachisee gaggeeffameera. Kunis nageenya itti fufiinsa qabu tokkummaa fi guddina biyyaaf murteessaa ta'uu hundi hubatee akka hojjetuun jedha. Filannoo biyyaalessaa marsaa 7ffaa fi konfiraansii kooppii sartituu karaa nagaan gaggeessuu fi waloon hojjechuun maqaa gaarii biyyattii addunyaatti mul'isuuf qindoominaan hojjechuun murteessaa ta'us himaniiru. ሀገራችንን ኢትዮጵያና ሁለቱን ከተሞች biyya keenyaa fi magaalota keenya ol kan kaasu filannoon biyyaalessaa marsaa 7ffaa fi yaa'iin kooppii 32 gaggeeffamuuf jedhu biyyattiif faayidaa olaanaa kan qaban kunneen magaalota lameenitti ni gaggeeffama. Kanaaf haala amma irra jirru yakka ittisuu fi shororkeessummaa fashaleessuu, daldala seeraan alaa fi gocha galii dhoksuu sirreessuu fi hojii murteessoo kanneen yeroo qindoominaan hojjechuun nurraa eeggamudha. Qaamoleen nageenyaa magaalota lameenii caalatti waliin qindoomuun barbaachisaadha. Tokkummaa keenyas daraan cimsuu qabna. Nageenya itti fufsiisaa hawaasni akka qabaatu cichoominaan haa hojjennu. Nagaa bu'uura waan hundaa ta'e itti fufsiisuu fi hojii misoomaa daran guddisuuf qindoominaan hojjetamaa jiraachuus kantiibaan itti aanaa magaalaa Shaggarii fi qindeessaan damee dinagdee obbo Guyyoo Galgaloo himaniiru. Wal qabannee waa'ee nageenya irratti halkanii guyyaa jabaannee hojjennee yaaddoo nageenya tokko malee sodaa nageenya tokko malee uummati keenya baay'ee akka galu misoomisaa dhimmisaa akka itti bahu deeggaruun hojjechuun baay'ee nurra eegamachaadha. Filannoonis karaa nagaatiin akka gaggeeffamu uummanni keenyas jidduu isaaniitti jaalalaan tokkummaan wal kabajuudhaan ulfinirratti kan hundaa'e hariiroon obbolummaas akka inni dabalu magaalii keenya Finfinnee fi Shaggar jabaatee kan hojjetu. Waloon nagaa eegsisuu fi walitti dhufeenya hawaasaa cimsuuf kutaaleen hawaasaa hundi itti gaafatamummaa isaanii baachuu akka qaban himaniiru. Harka wal qabannee sochii diinaa amma cabsine kan caala cabsuudhaan jaalala biyya keenya kan caala ol kaasuudhaan biyyi keenya Itoophiyaan magaalonni keenya lamaan ammoo magaalaa fakkii nageenya akka ta'u aarsaa gumaacha isinirraa eegama akka gootu. Hawaasni eeruu kennuun nagaa eegsisuu fi hojii misoomaa biyyattii keessatti gumaacha taasisaa ture cimsee akka itti fufuu qabu ajajaa waliigalaa qajeelcha poolisii magaalaa Finfinnee Koomishinar Jeneraal Asraat Deeneroo himaniiru. ህዝብ የመረጃ ምንጭ ነው ለራሱ ሰላም Uummanni madda odeeffannoo guddaa ta'uun ofiisaafiyyuu nageenya waan haaraa arguu fi dhaga'u osoon turin qaamolee nageenyaa fi hoggansa naannoo isaa jiruuf odeeffannoo eeruu kennuu qaba. Hoggansiif qaamoleen nageenyaa sadarkaan jirus odeeffannoo argate akka galteetti fayyadamuun hatattamaan adda baafachuun hojii nageenya kabachiisuu hojjechuutu nurraa eegama. Nagaa waaraa fi misooma itti fufsiisuuf walta'insaan hojjechuun imala guddinaa biyyattii milkeessuu keessatti hirmaannaa taasisan cimsanii kan itti fufan ta'us hirmaattonni marichaa AMN Plus dubbise kaasaniiru. Shaggar balbala Finfinneeti asiin gadi ba'a hogalurree asiin gala eegumsa waliin godhuudhaaf nageenya walii godhuudhaaf waliin biyya kana eeguudhaaf waan gaarii walirraa fudhachaa jiru. Finfinnee keessatti balleessanii Shaggar irratti akka qabamuu danda'u. Shaggar irraati Finfinneetti dhufuu danda'u. Warra akkasii walitti dhufeenya qabaannee wal keessa waliin mari'annee yaada jiru waliin jijjiirree akka kun nu keessatti hin uumamne gochuu dandeenya. Waltajjii marii qophaa'e kanarrattis haala nagaa fi araara buusuun tokkummaa hawaasaa cimsuuf hojii mana murtii aadaa kutaa magaalaa Lammii Kuraan hojjetaman hojii fakkeenyummaa qabuun kanneen biroof muuxannoo isaanii qoodaniiru.